du homo hinjiru firaankiidha nama akkanumatti bakka hin jiramti reefa taagoona jenneetuma haga torban tokko waliin jennee manuma keessa turree jechuudha. Dhiifama warri anaafisa walitti viidiyoo warri anaafisa viidiyoo postotaa turtanii yoo dandeettan balleessaadha. Inni biraa immoo faaxeen abdiyyee barbaadan immoo kinoo amma booda mucaa. Anaafisa jidduu homoo hin jiru. Namni abdiyyee barbaadan bakka karaan isaa banaa jechuudha. Ini taphachuun tamasateetumaan torbee goonu ji'a isin harkaa eeyne kan gaafa walaa yoo guddate guyyaa lamaaf qallanne guyyaa lamaaf guyyaa afur moo maalitti haa himnu jedheeni ergasii bakka qaldiin nutti tolee yennaanuu itti fufne kaan abdiin kennallee hin beekaa hayaatillee hin beeyti isin jedhaa gaawaan jettamne. No, namni baay'een ni beekaa si jammar namni baay'een akka qalliin keenya firankii ta'e si jammar wayita waasuu inu wayita waa goonu akkanu akkana mataan gajjennee kolfinu asirraa wal darbinu ilaalaa eegi dhugamaa na soonnoo jedhee nuti wal kabajuu qabna ayaatiin yaarta akhirin boolin laayik waan kana dammootu fillaagootii oromiyaatiin fillaagootii kiyyaanii dhagaaf walaa goone namni qonna gariimaa wal jaalatu qonna gariidhaan wal fuudhu jaalala isaa sana yookaan miidiyaa irratti akkasitti wannoon manaan fa'aan jiru bulti jechuun baay'ee kabajaa qabdii baay'ee ulfaatti hawaasatti akkasitti kennanii nu ammoo oosa jirraa tapha jirraa isinii galee yookaan ammoo wallaalummaa yookaan waa walii hundi baay'een akka biraatti ta'e already waan kanan beekaa mee achi miyuutii qabadhu qondaala waa isaarra. Akkooti. Anan malee taanaaniin eenyu akka obboleettii xiyyatti Oromiyaa hin jaaladhaan kabajaa waan isin barbaadetti waan kamirraanuu akka obbolummaatti aga miidiyaa kanarra waliin jirru intala biyya takkaatii intala si koomaluutii ijoollee biyya takkaatii ijoollee naannoo takkaatii anis isii miidhuu hin barbaadu isiis na miidhuu hin barbaaddu anis gammachuu isii arguu barbaada. So nuti hangarraa wajjumaan kolfinee taphachuu fi firankii jennee awwaluma waadaa wajjin seennee akkasitti seennee waan biraa isinitti fakkaatiin hangarraa kolfinee taphannee walitti qallannee maal jennee kana warri kara biratti fudhattan akka waan biraa isinitti fakkaanne laayika soo bultii dhugaa taate akkasitti namni miidiyaa irratti wanno jedhee wala farsee namni jiru wanti bultiin ijjiitti baay'attee keeriin qabdu. Like kana mootu nuti qoosaadhaa fi taphaa fi wanni miidiyaadhaa kan isin jirtu biyya biraa kan jiru biyya biraa. Innaa warroon namoo waan kana dhugaa jeetanii isinitti dhaga'ame asoo akkanatti illee callisnee ima callisuu dandeenya. Kuni fillaagootii kennaa jecha wanni akkanatti afaan baasnee isin dura deennee isinitti himnu like warri namni tokko dhugaa itti fakkaachuu danda'a gaafa namni tokko nama tokkorraa fagaate. Ebeluun suni intala takka akkana godhee akkana wal afarsanii maali takka walliisanii namni sun akkanaaf hin ta'u jedhee namni nama gammaduu danda'a. Like waan sammararraa yoo bilisa ta'u waan sanirraa baraaramu nama duratti giltii yoo dhuftee haasofte waan keessaan qabdu san hawaasatti yoo ibsite hayaat koo himee hageeffadhu hawaasa yoo ibsite namni sii taraddaa sii hubata. Like isiin illee nashaata qabdi gammachuudhaan isinitti maarti akka waan biratti hin fudhanne jechuu barbaanneeti. No, odoo akkasitti illee dhiistanii wanni akkana godhee siin jennu hin jirru waan bira hin jirreef jechuudha. Asii miti yoo no akkas godhee osoo hin ta'in kan miidiyaa irraa alaara malee kan lafarraa miti dhimma biraati miti. Ati dhimma biraatti seeniin bada qarbuusa. Laa akkana godhee dhiise naan jettanii ka jette sani sirreeffadhu. No, akkana godhee abboon na yuuti bakka abboon achi biqiltuu danda'u hin beektaa mire na yuuti. Girgirri akkasiidhaan. Qarbuusa. Chaarjii qonna jalaa chaarjii dhufaara silkiin walba. Inni biraa mootu abdiyyeen har'a booda kiyyaa na dhiistee jirti. Wallahi እናንተ ማታውቁት ነገር አለ።
Riidii inni namni inni jaallatu ana. Asuma namni baaf 25 kun naa beekaa. Ifii hojii hayyameefii jira. Eenyu? Akka dhalaa fedhe hojii akka fee akka ta'u anatu hayyameefii kana booda kiyyaa wallaahi waan bareedaan dhufnaa. Anaaf abdiyyeeni. Yoomina yaada waan itti dabaltu qabdaa? Abdi. Dhageeffadhu haasaa rabada bulluudha. Isin akka abbadini. Kana booda abdiyyeen kiyya riilii dhalaa fee hojii akka fe'e haa ta'u anatu hayyameefii. እና ኦሮሚያ ወጅ ፕራንክ ያጎዳኝ አናነት ቶሌፊ ፕራንክ ጎዳዴኒ እና ከዛሬ በኋላ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ነገር 527 ሰው አለ። አብዲዬ የኔ ነው። እኔ ላይክ ድራም ለትዳር ሳይሆን ለአዳር እንትን ብለናል። لا إله إلا الله. Ammoo muunti raqaba. Abdi yaa zayima yaadille ziin galadhi. በጣም ረኮ Ani maal haasaree isinuu haasofitanii fixxanii dhugaa dubbachuu baay'ee fataa nu gootanii yoo wanni kun walumaa galte maan durallee as kaa'ame abdii yeelleen hin beekaa ormiyaanis hin beektii anis akkanuma tokkootti hin beekaa dhugaadha akkatti himuun keessan immoo baay'ee isummaaf bareeda. Nu dhiisa kabar mudataraa naasuudhaan. Akkatti dhuftanii hawaasatti ibsuun keessan bareeda. Sababoota hedduu qaba. Sababni isaa dhuguma akkuma reefa abdiyyeen baane namni bultiif wal barbaadu, namni wal jaalatu akkas hin ta'u, akkittillee wal hin faarsullee, akkasittillee miidiyaa kana gubbatti akkasillee hin ta'u. Dubbichi piraankidha ture. Piraankidha yaani jechuun bakka taphachuma ture. Kanaafuu warri dhugaa seetaanii wanti dhugaa miti. amma ka abdiyyeen xabbaqoo abdiyyee amma kasirraa eegamu viidiyoo kaasaa footoo kaasaa osoo hin taane koomentii bulbuleedhaa baate san dhaqii kaasee fi abdiyyee isa sanii kaasee anaafatti itti fufnaa akka fe'ee haa jedhu. Osoo namni illee asumaan akka itti hafee namni akkas wal godhee akkas ta'e jechuun booda Oromoo irraa waa hin hafnee fi Wamaa wanni wal godhe jennuun hin jiru jedhee baranii. jarri akkasitti himuun namni waan sana akkasitti himuun bareedaadha. Kanaafuu akkasitti quba qabaadha hawaasa keenya bal'aa ijoolleen taphattee taphatanii isinummaan kulbitanii malee. Hizbiin eebanne mucaa. Abdiyyee sirna budassi nyaate maa jaba baasti. Shoomina haasaa fatiin adda waloo illee ajaa'ibee bo'e. Waan biraatiin. Innaa kanaafuu iyyuu baay'ee fataa nu godhanii yoo dogoggoran immoo dhiifama godhaa fi dogoggora illee qaban tokko asirratti wal faarsu rakkoota kan qabu wal faarsanii jaala fakkeessanii. Wanni dogongora no wanni isin beekuu qabdan abdii culullee jechuudha. Hizbiin kun garuma garagara odoo nama abdii culullee poosti godhee namni waliif nuun jaabeete oduma beekanu waliif bakka garumatti garagalche si hojii garagalanii normaal no ምንም ማስረዳት አይጠበቅባችሁም ግን amma booda abdii irraan haa godha jechuudha. Itti fufaa. Akkasii warra asiin immoo Oromiyaa irraallee yaada qabdan warra biyyaallee yaada qabdan ijoollee lachuu singiriidha. Abbaan barbaadan jana januun dandeettanii karuma. Karaan banaadha abdii culullee ደግሞ ማላሳራ ዱቢን አበላሸኝ abdiyyeen kiyyaa jaajinaa mi'aani ka abdii usee dhimeeti dhiise hayaat sii dhiise fudhadhu Yeroo dhugaa dandeettii qabu. kanaatee bu'aan sii dhiise no abdii cululleettu barii kana Abdii culullee sa'aatii kanatti dhugamaan nama karoora bultii minaamnee barbaade maaltu tafe Oromiyaa ma nu laayik waan dhugaa jirtu riilii waan keessaan hariiroo qabnu haasofne malee asirratti asoo nama fuudhamu ta'ee Oromiyaa fuudhee homaa itti nafne sii galee walirraa deemnaan nama fuudhamu ta'ee itti maal jechuudha nama fuudhamu ta'ee jechuun ani asoo akkas ta'e dhiirri akkanuma dhiirri bushaan gaafa
karoora baay'ee qaba. Like alaamaa qaba. barbaadu sila. Mul'ata Asirraa qaba. barbaadeeti mabuutaza. Yaa Oromiyaa dammootu Abdii. jecha Oromiyaa jechuun wallaahi billaahi shamara addaati. Like bakka nama hin jiraami. Qalli maganayyuu dhugama nama sirriitti si hubatu. Dhiirri si argate wallaahi rabbi isa badhaase. Shamara jabduudha. Wallaahi dhugama. Like gobaziidhaallee innaa Abdi sa'aatiin ta'e waan baay'ee ammoo bareeda. obbolummaa wal gorsin waa waliin dhaabu asirratti haasa'u osoo hin taane keessaa Qaculullee walii dhaamuu dandeenya walitti himuu dandeenya. Ana obboleettiitti jettee duuta akkasii jaaladha. waan Duuta akkasii ulfaata jaaladha. kun jedhan. Waan kamirrattuu hanga rabbiiruu hin baay'ee haga miidiyaa kanarra wajjin jirru waliin jirra. Kanaaf bakka akkuma wal haasaisan wanni martu. Nama Wallahi anillee abdii waan jabaatte bakka hin jiran jirti ture. walii isa Reef isinitti mee jira warri na jala jirtanii ani abdiyyeen na bakka obboleessaa nin jaaladhaa nin kabajaa wallahi dhuguma. Innaa naaf inni homaa wajjin qabnu dhiifamaa waan firaankii singooneefillee warri aartanillee yoo jiraattanii baay'ee dhiifamaa isin jenna. Haasaan beeku barani ani haasaan beeku. Haasoo. Abdiin irraa haasa'e. no haasaa wallaalteeti miti mucaa geeffattee galchinaanuma malli si harkaa badee duraan bisuu edda. Abdii irraa gadi buustu intala kana. Wallahi mena abu. Kino kanaa jettee koomentii jalatti illee nan arrabsin kinoo viidiyoo isaallee irra booda hin balleessaa kinoo akka barbaadde jaalattee dhiistee jechuu kanaatti waan arrabsituuf hin qabdu haadha tiyya kinoo sii dhiise edaatiin jaalattaa dura jaalala si keessa jira akkasii koomentiin. Ani waa piraankii ta'eere jaartiisaa tahalaalii like Ikkoo rabbi wajjin isin haa bulchu rabbiin hojjetin haa bulchu. Micciirate lammaa abdii jirullee maa inaaf taati. Waan fuudhu mucaa. Yoo naafere. Laa fuula inaaffaatti sirraa mul'ataa Yoo si fuudhe maal si godha mee natti himee maal si godha si fuudhe. Atta maal si godha jechuun. Maal godha. Astagfirullah. Waan namni ol fuudha. Waan namni ol fuudha. Namni maa wal fuudha mee natti. Namni ol fuudhe maal ol godha. Abdii adam uffata keenyas taa'u waqattu bakka geessineenu. Yaa uffanni kiyyaan jira. Abbaan barbaada naatiif bifu lakkoofsa kiyya waasaatti jala jira. Warri baarii ni jirta. Abaayaa barbaaddan. Abdii illee namni hojii adda addaatiin barbaaddan jechuudha. Kinoo hin jira. Abdii cululleellee akkasuma. Lameen isaaniitu naaf obboleeyyanii wallaahi baay'een isin jaaladha. Bakka dhiisii yeroo nurraan gubiniiti. Abdii Abuuru dhiisitaa. Ayaat maaliif beektu waa'ee bultii maal beektu? maalati laalaa wallahi fuula inaaffaattu sirraa mul'ata obboleessa fi maal taate abdii ana fuudhu wallahi eban. Beekee si fuudhee mee maaltu mee akkam gootota fuudhatte namni maal godha? Namni ol godhu namni ol fuudhe maal ol godhamoo? Namni maal godha wal fuudhame? Maaltu bara beekee hirriba mannaa tachi. Viidiyoo nama Namni ol fuudhe maal ol godha abdii yeemee na hime. Ay dhiifa bakka coomina. Jaaloo. No, nama na dawwalee dhimma biraatiif ala beer karaa deemaa jiru. Yaa rabbii. Taaptaabii jedhan dakana. Taaptaabii malee jedhe taaptaabiin akkuma jirutti. Maaki. Maakiileen qabbanoof tantuutuma biyya seente taate bakki isin gurgura. Rikardi waraabbattee rikardi. Makiin taa'imni sinu? Ta rikardi nama gootu san. Akkam? Linii sinaas gabbaate iski abdiyya. Linii sinaas gabbaate.